Yooyyaa akkam jirtu biyya ala biyya keessa teessanii sooshaal miidiyaa kamiin kan sagantaa kana hordoftan kun qophii mo'aashooti. Qopheessaan qophii kanaa immoo ani Yisaaq. Guyyaa har'aa immoo yeroo torbee darbe akkuma dargaggeessa tokko wajjin haasaa ture hayyuudha, artistiidha, barreessaadha. Maqaa isaa amma kaakayyuu 8 moo 7 waameen na'ee beektu dhumni maqaa kaakayyuu isaanii leencoodha. Gurbaanis akkuma sana leencoodha mucaanii. Kanaaf har'a kutaa lammaffaa keenya keessatti waan haaraa waan isin hubachuu qabdan jedhuun dhiyeessaa. Keessummaan koo kutaa lammaffaa kana wajjin hojjechuu fi baga nagaan dhufteen jedha kan. Galatu. Guyyaa har'aa kana waa'ee maqadallaas nan haasa'a, waa'ee warqituus nan haasa'a. Isa dursa garuu Daaniin yeroo 2-3 odeessan qabaa nan hordofa. Yeroo 3 fi gara Walloo kana imaltee turte. Gara Walloo kana utuu lolli gara kaabaa kun hin ka'in dura deddeebitee uummata naannoo kee sana jiranii akka isaan miidhaman anillee quban qabaa mana ijaaraa akkasiin hojii tola ooltummaa akkasiin hojjechaa turtan beeka. Mee sarara xiqqoo isinitti hime? Yeroo 3 dhaga'uun kee gaarii yeroo 8 kanan deeme. Yeroon jalqabaa deeme baay'ee natti ture. Yeroo jalqabaa gaafantiin jedhu waraana guddaatu ture. Biyya warra Habashaa keessa darbuun hin danda'amu. Nama lamaan takkan kadhadhe kottaa Walloo deemnaan naan duu deemnaa jedhame seeran baafadhe akkamittiin naquu qaba. Uffatan bitadhee markaatoo ta'edhan kanan deeme ijoollee hiriyoota kootti madde. Mucaan kun hin dhaga'u. Duudaadha jedhaati. Meeshaan bite konkolaataatti naa fe'aati. Mucaa duudaa kana immoo baardaaritti buusta jedhaati na fe'an jedhe. Ijoolleen keenya jiru. Mucaan waan takkayyuu hin dhaga'u. Warruma keessani. Aktidhaan taasoo waan beeku hin qabu. Gaafa keessu adaraa karaatti akka hin buusnee fuudhii deeme dhame. Daaniin duudaa ma ta'e? Duudaa isaa duudaa dhufu. Nan deeme. Oduu wajjin hin deemne. Dhaqee dhuma sanbatee ga'een waraa jaalleen jedhe. Osoo nasiin ka'een akkam konkolaataan ka'e taargaa isaa maal isaa hundumtuu hiriyoota koo Walloo jiraniif deeme. Achuma gaafan ga'u waraa jaallee gaafan jedhu mariitu wallate. Socho'uu fi godaan qeerroon karaa qabatee jira. Dhiisuu fi ani afaanii baafadhe namni Finfinneetii kaasee amma sanbateetti hin dubbatu. Yeroo laaqanaas mallattoodhaan si waamu. Lakki halkan deemama. Karaan sun hin ho'a waan ta'eef halkan kan inni deema. Namni tokko si wajjin sinaa qubaan dhufee sitti himu. Nan taa'e. Isan naqee taa'e irriba kiyyaan keessaa fuudhu. Irribni hin jiru dunuunfataadhaan. Achiin dhufu waan hundumaan kontiroolii godha gaafa konkolaataa dhaabsisan. Nama baardaar nama akkasiiti nama akkasiidha akkas duudaadha hunduma isaan dhaga. Achuma ga'een dhaqee afaanuma isaanii tanaa waraa jaallee gaafan jedhu marii hollachiisuu baay'ee sodaatu. Sanbateen magaalaa dhiiraati. Kamisee otoo hin ga'in. Achi darbaan kamisee jira. Gubate. Ni dhaabate. Qooyi antatti samaallee dhaawoo samaalloon jedhee. Donqooroon haal tabaalkama donqooroo aadalloo min jedheen afaanuma isaanii dha'u. Achiisa booddee dhaabate. Asirraa yaallee qabeenya meeshaan asirra jiru kun kan kiyyaan jedhee. Bilbil kan taate sanbateetti buustaadhaan asii hiine jechuudha. Gaafa jalqabadan. Gaafate amma afaan Amaariffaan waraa jaalle jetteeni zalaa yalloo qaayyeeniin gaafateettu bilbilee asitti. Gaafan akkas jedhu bilbilee erga dhaabbate socho'uu hin danda'u ka. Kun gajjallaaf gararraati itti bobeessan ijoollee. Aboo artistii ta'uu nama fayyadama. Attam goota. Iskiriiptii duudaa moo gootee duuchite. Kun egaa marsaan ittiin abidda keessa darbe. Mudannoon jaalalli Walloo durumaa hin qabu. Yeroo an deeme jalqaba yeroo an deeme takkati nu buusan gaafa nu buusan waraqaan eenyummaa kiyyaadha. Ani Daani'eel Gammadaa ol jirraati akkuma sila akka 8tti na waan. Hundumaa waraqaa eenyummaa isaanii ilaalanii kiyya gaafa ilaalan Daani'eel Gammadaa ol jirraadha. Gammadaa maaliiti min maaliiti na unaan jedhe. Liyyuu waayilii warra Habashaa Amaaraa kana. Maal jedhu? Calluman jedhe. Anta itti qaraallee. Ati naftaa'edha. Dhaabadhee noormaalisiin jedhe. Ani lafa kanarraa sodaaduu akka hin qabne sitti. Wanti yeroo baay'ee irra deddeebitee dubbattu garuu waan sodaattu. Kana garuu akkuma beektuu fakkiin jedhe. Gaafa inni akkas naan jedhu. Ani asii nafeni Walloo moo karaa konkolaataa guddaa karaa duubaadhaa gannan.
Aboo maal siin jedhennaan anatu Daani'el Gammadaa ol jirraati. Gammadaa min maalet na onaan jedhennaan arraba isaanii beektaaniin jedhu sitti haaranii jennaan gannamman. Hunduma keenya durayyuu Oromticha daandii deemaa jiru kan galu seenuu qabaa jenna. Nan beekan. Hayyee. Kabaja isaan Oromummaaf qaban. Eessaadhi ture? Warra kana lafatti dabala. Seeni naan jedhe nan seene nan deema. Wanti walloo keessa jiru tiifinii xiqqaan wanti xiqqaan akka kan. Dabarsee ormatti waliin laatu. Jabinni walloo waloodha. Waloo ture. Warqituutu barsiisne. Wal dabarsanii wal kennuu. Wal dabarsanii wal kennuu maal jette jedha. Walaloo kanallee tarii toora 2-3 caalu maal jedha. Utuu odaan gaaradoo jiru dhaqee sini madhee ormaan sin jijjiiru. Bakka aadaa keenyaa iddoo seenaan haqaa utuu abbaan gadaa jiru orma bira maafan naqa jedha. Maaltii naa jedhu keessaa kutte jedhee barreesseetanii ofitti si waameen of dura si qabaa dabarsee sin kennu nutu waliif safuu qaba jedha. Baay'een itti yaade waa'ee waloo kana. Loreen Tsaggaayee maal jedhaa walloon jedhu wal isa jedhu irraa dhufe jedha. Wal ta'uu walii wajjin walii isa jedhu irraa dhufe jedheetu haasa'eetu ani immoo kana tachitti deddeebituufiin jedha. Egaa kana natu barreesse walaloo kana. Baay'een jaalalli waan isin gootanis baay'ee keessa koo bulee baay'ee si yaada waa'een gootummaa warqituudha waa'een fakkeenya Oromummaadhaa fi utuu diina gidduu utuu asii lafirraa saamamuu utuu asii aadaan waggaa 100 meeqa utuu irraa sarbamaa mulqamaa jiru uffannaan isaallee abbaan gadaallee odaan gaaradoollee amma har'aatti jira. Abidda sana keessa taa'e jechuudha. So kanaafin kabaja guddaa qabaa. Siifillee kabaja guddaan qaba. Abidda boboo sana keessa deemtee wantoota baay'ee dhaga'eera. Booddee sin gaafadha. Garuu ammuma jalqabaanii waan si gaafadhu tokko abidda boboo sana keessa buutanii deemtanii mana gubate ijaartaniittu maatii beelaan dhumaa jiru argitanii amma humna keessanii ijoollee walitti qabdee hojjetteeta jechuun dhaga'ee mee odeessa sana naa qulqulleessi naa himi sabatti waan ati hojjette haa beekamu. Namni kanan hojjedhen jedhu waan isin hojjettan quba qabaanii garuu adda adda baasee dhaga'uun fedhaani. Nama sodaataa hojii yoo oolte sodaataa taata. Yoo dhugaan sii gale immoo dhugaan sodaa hin qabu. Dhugaan dhugaadhu. Wallootti namni gatii guddaa kaffalteedhaan gatiin kaffalle. Obboloota kootu narraa fagoo halaala turan. Akka nuti waliin barreedhaatiif immoo daangaa guddaatu nu gidduu ture. Daangaa guddaa nu gidduu jiru sana immoo waraana yookaan bilisummaatu gargar cabse miti. Humna keenyaan cabsine dhaloonni haaraatti. Daangaa sana. Daangaa sana waraanaan cabe miti. Teknooloojiin nu gargaaranii nu cabsan miti. Humna keenyaatiin nu jenereeshiniin cabsine. Cabsanii miti. Qaxii cabsine. Rakkina walloo kanaatiin bira geenye mana ijaaruu, daara baasuu, waan nyaataa dhaquu jedhamu. Eeyyee geet ani hiriyoota qaqqaaliin qaba beekta. Hiriyoota akka ofii kiyyaattan jaalladha. Warri kaan amma Minneapolis jiru. Ammoo warra akka guutuu nagaroo fa'aa ittiin jedhan biyya Ameerikaa keessa kan jedhan aadde aannanii fa'aa kan jedhan asuma qeetuu lamaa kan ta'an aadde hawwii fa'aa kan jedhan intala warra shaambuu. Amantii ilma obbo Adimaasuu Oromootaan wajjin dubbadhee walii galuu danda'uu qaba. Ollaa kootiis halaalaan. Abaluun rakkateennee wal waachisuu dandeenya. Rakkina jirmoo afaanii walitti himna miti. Tanjabilii walitti argisiisu. Yeroo takka sooshaal miidiyaa irratti suuraan gagadhiisu gaafa ilaalan. Wanta harki kee mirgaan hojjetu harki kee bitaanii wanta harki kee bitaan hojjetu harki kee mirgaan daaloogii akkasii namoota fayyadaman ni arga. Garuu wanta baay'ee kan miidhamnee fi dookumentii ol waan hin keenyeefi. Ani gochaati goote wajjin galmee guddaan qaba galmeesseen kaadda. Gochan ofii kootii godhes galmeesseen kaadda. Ittiin of dhaadheessuuf osoo hin taane dhaloota boriitiif kaa'uudhaatiif dhaloota dhufaa jiru kana galaan hin barbaachisa.
Sababni isaa utuu kaleessa galaa gaggaa arganne irra ta'eeti. Akka har'a taane kan qisaasamni amma kana nurra hin ga'u. akka har'a taane hin taane. Akkan. So attam ture kan jedhuudhaatiif eeyyee mana ijaarre. Eeyyee uffata daara wal baasne. Eeyyee hundaa caalaa moo dhugaa walii barbaanne addunyaatti. Ayyee. Amman danda'u famman beekuun dhugaa walluu kaleessa dubbachaan ture. Arras dubbachaan jira. Boris numan dubbadha. Ayyee. Amma karaan dhabee sardame malee matakkaltu naafe naan. Ayyee. Jarri sun wal fakkaatu. Ana mootuu dhaamsa jedhaniiti. Uummanni Oromoo martuu walloodhaatiif matakkaliin qubaa qabaatuun jedhan. Ayyee. Kanaaf gaamma walloo keessatti maal hojjettee akkam gootee isa jedhuutiif amman danda'e keessumaa gandaa san qulqullutti waan baay'ee hamma humna kiyyaadhaa hojjedhe. Ani nama dhuunfaadha. Dhaabbatallee miti. Nama takka. Kanamoo kanan ittiin boonee bakka hin ga'u danda'u ga'eef hiriyoota nama maqaa isaanii fi tarreesse kanaati. Amma aadde hawwiyaan siin jedhu mana tokko kophaa gadhaabde kophaa ishee maqaa isheedhaan jira. Nama akkasiifaatu jira. Namoonni baay'een ni dubbatuni sodaa jirani ani sarraa bilisa ta'uu kiyyaate amma kudharfee dhuftu yookaan torbee sadii booddee isa jirtaa yoo jette. Wallaggan jira nama piroojeektiin kiyyamoo wallagga irratti jira. Because uummanni kun anaaf siin qaba. Yoo jiraatan gaariidhaan sirriidha. Yoo hojjetanis gaariidha. So waa'ee uummata walloo akka kanan siin jedha. Waa'ee keessumatti yeroo darbe afgaaffii tokko irratti ani baay'een hordofaa miidiyaa kana baay'een hordofaa baay'een dhagaa. Piroojeektiin walloodhaa kun waan kontiiniitii qabudha gaafan jalqaba dhaga'e. Gaafan jalqaba dhagee waan gara uummatuma mobilaayiz godhanii uummatuma hundumaa qabeenyaanis maaliinis tumsanii achitti baay'ee sappoorti gochuudha. Kaayyoon jiru afgaaffii tokko irratti waan laatame. Garuu karoorri suni gara walloo irraa kan inni dhaabbatee fi sababa lolaati moo teeknikaal irariitu jira. Gaafa hundumaa walloo gaafa yaaddu waan lama yaadu sirreera. Tokko. Teeknikaal irarii jechuun koo egaa waan mana keenna piroojeektii keenna teeknikaal irariitu mudata jenna malee dhiibbaa biraan jennu. Na hubatteemi? Teeknikaal irariidha moo? Haa ta'u deebi'ee. Na hubatteeta? Deebi'ee. Garuu kan neef immoo eksternaalii amma rakkoon mul'ataa jiram. Rakkoon mul'ataa maaliifi sooshaal miidiyaan kun mootummoota arfaffaadha. Mootii arfaffaadha jennee beeyna beekta. Meeshaa hin caala, niwukileerii hin caala, mootota hidhatan hin caala, maallaqa hin caala. Warroota kana sadan mobilaayiz gochuu danda'a, sochoosuu danda'a. Xiqqoon atarra dubbattu sababii isaa dhugaa dubbachuuf taanaan saba kana keessatti maqaa guddaa qabda, iddoo guddaa qabda. Personaalii ana duwwaa miti namni hundinuu fiidbaakiin ilaatu waan ajaa'ibaati. Dhugaa dubbachuuf isin jedha. Maqaan kun ittuma fufee jiraachuu qabaatti namana. Maqaan baduu irra mataan baduu wayya waan ta'eef. So teeknikaal misteekii miti erga ta'eeti rakkoo amma lola kaabaa jiruudhaan gargar cite moo maalirra jira inni waa'ee walloodha. Amma gaa hundan dubbatan dudda nooqqatanidhani. Amaan rakka walloo bushu beekta. Gabaabaa matti sagan. Achumatti naa qabi. Jibbaa jarri sun Oromoo irraa qabanis moo ni beekta. Warra geggeessan warra geggeetiin abbaataa lafan keenya. Noormaalii ani Daani'eel ati argaa jirtu kun lafa sana dhaquudhaatiif lolasaas sodaa hin qabu. Istiraateejii baafachuu hin danda'a. Ijaarsa kanarratti teeknikii ani sodaadhu hin jiru. Ani nama dhuunfaadha. Nama dhuunfaa wajjin inni hojjedha waan ani hojjedhu. Gaafa nama dhuunfaa wajjin hojjettu immoo nama dhuunfaatti ibsaa hojjetta. Rakkoo jabaan jiru qaama dhaqna keenya. Dhaqna keenya gaafa ittiin jedhu immoo isuma dhiiga isaa foonsaa keenya ittiin jenne miti. Isa warra kan keenyaa geggeessu afaan keenya seeraan beekuudha. Attam godheensitti. Rakkoo DNA miti. Laphisa kana miti. Oolmaa keenya beeka, bultee keenya beeka. Yoo wanta takka dhannee wanti tokko jalqabame riippoortiin karaa biraa. Ani wanta baay'ee harka laf jalaan hin socho'u. Caasaa ijaartaa. Isaan sanaatiin hojjechiista. Kan uummataa gootee lafa keessa.
Yoo kanan taane wanta hojjettetti beekamtii kan barbaadu qaama biraadha. Ani immoo waan hojjedhetti beekamtiin barbaada miti uummata kiyyan bakkee dhagashuu barbaada. Beekamtiin dhimma mataa isaati. Ani kanan barbaadu jalqabayyuu dhugaan naa ife dhugaa sanaatiin uummata kiyyaa wajjin jiraachuun barbaada. Ani uummata bar. Uummata keessaa nama takkaan. Kanaafan dhuunfaatiin socho'u. Wanti amma nu mudatee jiru uummata wallootu nagaa argate miti. Abidda keessa jiraam. Abidda gidduu taa'ee jiraam. Hammayyuu. Garuu maaltu jira? Haalonni amma mul'atanii jiranii mana ijaarratanii keessa taa'u osoo hin taane nageenya ofii argachuun itti ulfaateera. Yeroo kana gaa maal taataa ni dhaggeeffata. Siin jedhe gurmuun adde hawwii fa'aa nama siin jedhu kun yeroo kamuu ijaarsa walloo itti fufsiisuuf qophaa'udha. Dubartoota jabootu jira biyya Ameerikaa. Namni dhuunfaasaatti qophaasa kana hojjete kuni gurmuu keessaati immoo nama takka. Anaaf akka obboleettii kiyyaati. Jarri sun hojjechuu danda'u eeyyee hojjechuu danda'u. Daandiinoo hattuu baay'eedha beektaa isoo. Hannarraatii baranii hiyyeessaa gabuu bulu kanarratti hojii hojjetachuu barbaadu. Waan hin barbaadatu na dhufteet maaliif fakkeenyaaf kanallee sooshaal miidiyaan EBC hojjechaa jira. Gaazexeessaan qorataan gaazexeessaa tokko lammiidhaaf lootarii jedhu beektaa? Sirriitti hin beeku. Lammiidhaaf lootarii jedhu sana bara Dooktar Lammaa Magarsaa faadhani bara Abdiilee Somaaleedha ijoollee Oromoo buqqise sana. Sirriitti hin beeku. Birrii miiliyoonni hammi sun funaaname EBCtu dhiyoo kana hordofee birrii sassaabame waraqaan lootariidhaa gurgurame garuu uummata maqaa Oromoodhaan achi naannoo sana buqqee dhufe bira hin geenye hin ga'u duwwaa miti warra abbaa carraadhaaf illee hin laatamne. Konkolaataan bitamee akkasumatti taa'ee akkasumatti bade. Sababa miidhama isa ta'e bu'aa irraa qabachuuf jettuuf hin jedhe. Rakkoon keenya rakkoon amma maaliif sooshaal miidiyaa kana irratti maaliin argee gara buqqaatota gara warra matakkal jiran kanaafitu uummata walitti qabanii gargaarsa gochuudhaaf jedhanii gidduutti kollaapsi godhe. Rakkoon isa amma jettu kanaadha. Rakkoon kuni akkuma mootummaatti isa qophaa'e jechuudha. Rakkoo nama dhuunfaadhaan qophaa'e dhugaa miti. Mootummaatu qopheesse lootarii gara lammiidhaaf jiru sana. Isuma mootummaan qopheesse kanatti shira mootummaa keessa galanii birrii miiliyoona amma kan daameejii godhan. Amma gana ETV'n sagantaa qophii isaa sattaan hojjeta jedhee eegaa jira. Baay'een hordofaa jira waa'ee lammii jedhu sana. Mudannoo akkasiitu jira hawaasa keenya keessa nama miidhame gargaaruudhaaf jettee warri biraan immoo irratti waa jedhu. Inni kun rakkoo teeknikaalii isa keessa isa nuyi sila jennedha moo rakkoo maayiraan dhufa jettee yaadda? Atoo of laattee hojjechaa jirta? Atoo rasaasa meeqa keessa yookiin immoo kunoo hidhamuu meeqa keessa dabartee hidhattee of laatta adda of laatta rakkoon kun maalirraa maddee maal ta'uu qaba jettee moo yaaddame? Erga na dubbachiistee mee siinaa jedhume. Bara har'aa kana keessaan maqaa wal balleessu. Faalessi jalqaba. Waa balleessuuf jedha yoo ta'e qaamni waa balleessuuf jedhu nama waa hojjechaa jiru maqaa balleessa. Keessaan walitti himu. Waa'ee tombollaa dhiisi. Oromoon akka quba waliin qabaanne kan godhe sooressota biyya kanaa miti yookaan hiyyeessota biyya kanaa miti. Warroota barannee irra ittiin jedhanii warri kaan teempoo bitatanii atiifachi sosso'an aanga'oota. Namni tokko immoo kophaa biyya hin geggeessu iso. Biyya kan geggeessu koonyaarraa kaasee raawwatee hidhataa dabballee irraatii immoo kaasee haga piraayim ministeeritti yoo hin taane namni tokkichi biyya hin geggeessu. Bara baankii abbootiin keenya gaafa ta'an harki hanna baree doonuu socho'e. Uummata Oromoo walitti qabanii gola tokkotti hatan beekta. Hunda isaanii sassaabanii gola tokkotti gaafa isaan dhufanii ani Oromoodha Oromoo koo gaafa isaan jedhan hunda isaanii walitti qabanii si'a tokkicha hatan. Isayyuu makiinaan deemanii konkolaataadhaan yaa'anii hatan. Oromoon hatamuu isaa beekaare mucaan waggaa 5 iyyuu beeka. Akkamittiin tombollaadhaati.
beekatamu ta'ee maaliif hin dubbanne dubbatee maal godha dookumantarii miti waan barbaade yoo irratti hojjette maal godha hattuun hin hidhamtu biyya kanatti rakkisaan kana amma eenyurraa kuma hattuun hin hidhamtu rakkisaan isa kana maali meeshaa waraanaa baatee walloo gadi naqee fiilmii eebbifatanii biyya baay'ee bakka baay'eeti. Isa baay'ee wanti baay'ee na gaddisiisa tokko isa isayyuu ispoonsara ta'uu fi ta'anii fi rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Garuu cabiisanii tuulamaa fi wallootti cabnetu eelaa keessaa bahuu hin dandeenye ta'aa jira. Kottuun dhiisna. Maaliif dhiisna beektaa? Maaliif jechuun amma dhukkuba kanaafi na dhukkubaa isa jedhu kanaafi waa tokko si gaafadheeni mee kanarra darba maaliif si gaafadhe seete na dhukkuba itti gaafa mana yaala dhattu utuu qoricha biran gahin dura meentenansii saayikooloojii sii kenna. Qorichi dhumarratti ergi tiriitimentii hundumaa fixee booddee jalqaba saayikoo keetu ilaalcha kee keessa kee fayyisa sammuu kee hojjeta. Amma qoricha bira gahuudhaafi dhukkubu kun dhufeera already argamaadha. Qoricha bira gahuudhaafi riqicha tokko tafa. Riqicha akkas ijoollee warqituu jettu kana dhaqee sin himadhu utuu odaan gaaradoo jiru bakki seenaa qabu bakki abbaan keenyatti nu kaayatu jiru dhaqee ormatti sin himadhuudha erga ta'e qorichi isaan ammarraa ittiin fayyanii jiraatanii fi jecha isa kanaaf. So kanaaf amma qorichicha bira gahuutu dura utuu hin ta'in amma saayikooloojii meentenansii kana mee gabaabsiiti akkam ta'uu qaba amma jechuun miidiyaadha humna qaba isinis si beeku word by word jechati tokkoon dubbattu hin gulaalama. Namni dhagahu akkaataatti hubatu qaba waan ta'eef. So uummata maal jedha afaan amaariffaadha yeroo darbee poost godheen ture. ማይም በተባሉ ማይም ማለት ያልተማረ እንደማለት ነው። ስድብ አይደለም ግን ያልተማረ ፊደል ቀመስ ያልሆነ የአማራ ማዛ ዲክሽነሪ ይዛ በማይም የተገነባች ሀገር ተማርን በሚሉት ፈረሰች ይላል። ሂምበረኒ ወረጀደን እንዲገምት ይላል። አባን ማአካካዩ እንኳን በቢሊንኮ ቁቤም ቤኩ ጄኔሬሽን እንኳን ገሩ ቁቤማን ዶክተሬት ሆጀቻ ጅራ ማስተርሲ hojjechaa jira isumaan immoo diigama hanqina beekaa hin qabnu hanqina maallaqaa hin qabnu hanqina humna baratee hin qabnu hanqina dargaggeessaa hin qabnu hanqina lafaa hin qabnu maaltu nutti irrate tu qoricha biran ga'ime beekumsi keenya isoo beekumsi keenya parsantiin 90 kan baargamaati doktoreetiin keenyas kan baargamaati injinaringiin keenyas kan baargamaati wanti qabnu baay'een wanti nuti bara kolonii keessa abashaa harkaati karaa abashaadhaas ta'e arganne hundi isaanii beekumsa baargamaati malee beekumsa keenyaan namni dippiloomi takka hojjete iyyuu hin jiru. Beekumsa keenya jechuun isa biyya keessaa biqileen. Isa biyya kee biqile miti. Isa biyya kee biqile maal kun waa'ee minilik nu keessatti biqishanii ta'e duroo Saayile Sillaasee nu keessatti biqishanii hin jirani. Beekumsi kan keenya sirna gadaati qe'ee jira. Bulmaata Oromooti qe'ee jira. Akkaataa itti Oromoon jiraatu gola Oromooti qe'ee jira. Kanaan namni digirii hojjete hin jiru. Eewu namni sirna gadaatiin digirii hojjete. Wanti baranne afaan Oromoon barachuu keenya akka ajaa'ibaatti kan lakkaa'anii sababa afaanicha jaallataniin malee sababa waan keenyaan barannee nama guddaa ta'anii miti. Kana maalifan siin jedhe beektaa? Amma biyya kana kan diigee biyya kana keessatti rakkoo jabaa kan ta'e biyya kanatti kan ulfaate namoota barataniidha jennaami. Waan isaan baratantu waan keenya miti kanaaf nu wajjin waliin galu. Atoo daan atiyyuu injiinaringii baratteemi eeyyee waan kiyya maaliin baradheen waan kiyya gaafa arguudhaan kan garbummaan wanti isaanitti argamu. Oromoon isa kan koo gaafa argu kan koo gaafa arguudhaan garbummaa kan garbummaa gonkumaa kanan jibbu maalamma argiteettaami hayyuu qabnaam amma hayyicha eebbisaa baay'isaa argite barreessu yoo ta'e 40 fi 50 gidduu kitaaba lafa nuunaqe garuu gaafa inni warra barate jedhamu bira Propozaala uummata kana fayyadee fudhatee dhaqu kaa fudhaniit qodaa gaarbeejii keessa gadi buusuuf kana barate kun barumsa miti eeyyee barateera moo maal teeknooloojii ammayyaa'u waan akkasii barateera barumsi isaa isa kan barumsa hayyuu saayyuu kabajuu hin dandeenye hin komatamaare hin komatamu maaliif abashaa harkatti barate namarraa barachuu qabu harkatti hin baranne dhalootichi maaliif barate jechuu keedhaa lakki baga barate. Maal gochuu qaba kan taa deebi'ee barachuu qaba kan taa kabajachuu qaba. Baga barate maal gochuu qaba deebi'ee doktireetii qabda barachuu isa gaafata.
Mee Dookter Asafaa Jaallataa fa'aa ilaalme. Warri waan isaanii qabatan Dookter Gammachuu fa'aa ilaali. Warri waan isaanii qabatanii ilaalan hawaasa gidduutti illee uummataan dhokfamanii jaallatamu malee mul'inatti hin jaallataman. Sababni isaa harraba sobaa hin qabanii, harraba hannaa hin qabanii, harraba dabaa hin qabanii. Warra akkasii immoo warra hanna bare biratti salphatoodha. Warra soba bare biratti salphatoodha. Kanaatiif rakkoon keenya inni jabaadhaatiif ulfaataan digiriin keenyas dooktireetiin keenyas kabaargamaati. Garuu immoo gaaffii tokko irratti nama kabajamaa dooktarii tokko wajjin haasa'an tureetanii barreessitoonni Oromoo hundinuu si dabalatee deebii malaachaa jirtu. Deebii malaatu jechuun nuyi miidhamne isaantu nu miidhee lafi kun kan keenya amma Finfinneen kan keenya jechuu maaliif barbaachisee ati jetteetta jechuu koo miti. Deebii laachuu maaliif barbaachisee amma harki kun kan kooti siin jedhee miilli kun kan kooti siin jedhee iji kun kan koo miti siin jedha. Hin danda'amu. Qaama koodhani ergi harki kan koo ta'e ergi miilli kan koo ta'e ijis kan kooti. Kan kee miti situ jechuu danda'a malee ani kan koodha jedhee deebisii lachuun qabu. Narka jira waan ta'eef. Maaliif isin jedhee deebii deebisaa jiraata barreessaan Oromoodhaa kanan jedheef deebii deebisaa jiraataanii Finfinneen kan kee miti gaafa jedhan lakkii kan kooti. Itoophiyaan kan kee miti lakkii kan kooti. Tuulamii kan keeti an koo miti. Maaliif ta'e kun maaliif deebisa barreessaan? Durumaa jechaa dhufan gaamma. Nuti qaama duwwaa reebamnee mire sammuus reebamneera. Sammuun reebame immoo deebii akkasii deebisa. Anuma Finfinneen kana eenyu jettee utuu na gaafatte ergan kolfee fa'aa erga waa'ee makee yaade deebisuun dirqama yoo ta'een maali lafa tuulamaatiin siin jedha malee maaliif Finfinnee argitu kun lafa tuulamaatiin gullalle kan tokkeetu fa'aa muunaafaati siin jedhee ibsa isaanillee siin jedha malee. Wanta amma deebisan kana maal akkamittiidhaatiin ani as taa'ee raawwadhee bakka hin taa'aa jiru kan argaa jirta. Teessuma kanarra hin taa'aa jira. Utuu argaa jirtu maalirra taa'aa jirta jettee yoo na gaafatte ilaala argaa jirtaan siin jedha malee yoo jaamaa taateedha kanan tette. Kanaaf gara fuula duraatti si dabalatee barreessitoota hundumarraa an deebiin barbaadu deebii kitaaba bira maaliif amma kitaaba barreessaa nama cimaa tokko nama baay'ee jaalladudha baay'ee barreessa afaan amaariffaa baay'ee dubbisaa Itoophiyaa kana Haile Sillaaseen mooticha Haile Sillaasee bajeta baaseefiitu mana laatee asuma taa'ee barreessi waa'ee Itoophiyaa kana uumee lafa kaa'e bara 3,500 jedhanii naasamu isatu uume kabbadee Mikaa'eltu bexaam baay'ee beekamaadha namichi uumee bajetitti ba'ee. Gaafa tammasa dubbistu waan ajaa'ibaati. Faallaan nuyi keessa jirru waan nuyi keessa turree fi amma nama deebisuuf hin barbaadu anisaaf. Hin barbaadu. Barreessaan ta'uu kan qabu amma nuyi seenaa hanna miti seenaa qaba nami lafi keenya biyyi keenya haasaamee hundhumu barreeffamee hundhumu. Ani maqaan kee eenyu itti gaafa na gaafattu amma Yisaaqii jedhee sitti malee tarii abaluu laata yookaan abaluun jedhu. Jedhamuma. Sigalee ofan ibse malee deebiin sii laadde miti ofan ibse ana abaluu jedhee macaafis gaafa barraa'uu qabu ofan ibsee ta'uu qabu akkas godhee lafa akkasii akkas godhee bitee akkas godhee hojjetee akkas godhee horatee jedhamee barraa'uu qabu itti yaadda. Amma gaa jedhamuun hin yaaddu osoo hin taane ani akkasin turee akkasin ta'aa jedhameeras. Jedhameeras jedhamaa jiras hin jedhamas kun ayidooloojii namoota muraasaati. Bilchina gaafata inni kun. Akka jechuun madaa keetti of fayyisuudhaatiif murteessiteetta jechuudha. Qophaan danda'ama. Gatii gaafata lubbuu gaafata. Amma kottu gara booddeetti si haa deebisu. Kitaaba na dhukkubaa of harkaatti qabdaniire na dhukkubaa kana keessaa ba'uudhaaf keessaa baaneetu attamitti of ijaarraa uummanni kun akkamitti of ijaaruu qabaa jechuuf deemnaami. Akkan. Ani moo sittan deebi'e. Jiila abbaan Mikaa'eliitiin durfamu na dhukkubaa kana keessatti kan kiliif barreesse san abbaan Mikaa'eliitiin durfamuti gara biyya Awurooppaa magaalaa Ingiliz Xaaliyaan
gara magaalaa afuriitti ergate. Jiilli kun maaliif deemu beektaa? Barnootaaf deemu. Kanammoo eenyutu gorsee namtichi takka amantii amma nurka jiru. Amantii amma nurka jiru beektaa? Islaamummaas ta'e kiristiyaanummaan kan baargamaatii nutti dhufee amannee kan fudhan. Kun waan haqa. Kun waanuma haqaati. Amma amantiin kiyya naa ta'eera naaf. Ittiinanis jiraadha. Baargama kanaatii gaafa warra miisiyoon jedhanii dhufan namtichi Matayyaa jedhamu takka achi as gaafa dhufe mooticha yeroo sana biyya kana geggeessu abbaa namticha hatticha farda Minilik siidaa dabalee sanaatiif haalli baay'ee wal qixxaateef. Matayyaan gaafa dhufu akka inni namoota gara achitti ergatu isa godhe. Awurooppaatti Ingiliz, Xaaliyaanii warra kana biyyoota arfan kanatti akka geeffatu isa godhe. Akkuma achi galanii raawwataniiti. Awurooppaa deemee carraa Ingilizii fi Xaaliyaanii wajjin haasa'uu gaafa argatee walitti jiillisaa sun walitti gaafa dhufan waan hundumaa gaafa xumuran Xaaliyaanota fudhatee dhufe. Isaan eessa buufatan beektaa? Qe'ee warra Tuulamaarra buufatan. Dhufanii. Haalli inni tanaatiin argate meeshaa waraanaa bitachuutu mijateef. Uummanni Oromoo gaachanaan lola bara. Offaadhaan lola. Bokkaan roobnaan gaachanni maal ta'a? Injii. Gogaarraa hojjetama. Offaanoo akka kan uummata gaachanaaf offaa qabatee deemu kanatti yeroo takkicha meeshaa waraanaa 60,000 fi rasaasa miileenii takkaa fi baaruda jaarkaanii baay'ee lafa ka'a. Stolen Desert kan jedhu kitaabni tokko jira. Godhee lafa ka'a. Kana hundumaatiin uummata harka duwwaa kanatti duule. Yoo quba qabda ta'eedhaatii fi bara 1887 fi 19 duwwaa tokko gidduu yeroo wal fakkaataatti nama miiliyoonii 5tu barbadaa'e. Only Oromoo qofa. Waggaa 4 keessatti namni miiliyooniin 10 miiliyoonii 5 ta'e. Hin dhalanne hin dhashine ta'e qobaatti dhiisa. Barri sun bara teknooloojii miti. Namni miiliyooniin 10 erga bira kaa'amee lakkaa'ame namni lakkaa'amne Oromoo hammamii tettee yaadda. Qe'ee Tuulamaatti kanatu ta'e. Kana gaa eeyotu barreessaa Darkuu jechuun jaallataa Minilik ture. Baay'ee jaallata. Garuu akkaataa sirna barreeffama kanaa nama mormaani. Maaliif inni mormaa? Dhumuu danda'a. Dhumeera ajennu. Tokkoffaa barreessaan alaa dhufe kuni gaafa barreessu uummanni Tuulamaa kuni kan ofirraa difeensi godhe hin jiru. Baay'ee. You know maaliif isin jedhee inni miidhamee amma psychological maintenance hin barbaada. Maintain ta'uun barbaada. Amma onnachiisuu hin danda'ama isa jedhu akka kaleessa godhaa turan. Jechuun amma seenaa masama dheengaddaa kana isuma aduwaa kana yoo ilaalle jeneraalota 11 keessa ijoolleen Oromoo 9. Isuma iyyuu gaafa dubbatan maqaa isaanii qaqa jijjiiraniitu dubbatu. Suni hanqina keenya tokko. Nutu waaqaaf haafuu isa jennee isa baay'isnuu fi waan harki kee mirgaa sate sila jette bitaan argiisa inni dogoggora ideoloojii sirrii miti. Amma yeroo amma nama 5,000 dhume yeroo jennee barreessanu amma inni dhume kun hin kuffisne fakkeenyaaf amma seera lolaa keessatti seenaan dhugaanaan itti amanu seeraan faallaa hin qabne seenaa macaafa qulqulluuti. Macaafi qulqulluu yerooti balleessitusi balleesseera daaniin jedhe sitti. Yerooti toshitu. Yerooti jira lakkoofsa. Daawit nama akka garaa koo jedha macaafi. Daawit nama akka garaa isaa kanattitu nama akka garaa koon argadhe isa jedhe kanattitu Yoonaataan raajiitti erge maal jedhe beektaa Waaqayyo hinduu taa'ee deema. Hoolaa nama ollaa kee nama keessummaan itti dhufee namicha tokkotu jedhe fakkeenyatti mee ofii hoolaa 100 qabaa jedhe. Namicha isa ollaa isaa jirutti keessummaan gaafa dhufu dhaqeetu keessummaan natti dhufeeti hoolaa tokkoo kennaa kenni jedheeni jedhe. Mee maal jetta Daawit kanaa jennaan Waaqayyo mee baay'ee nama ajaa'iba. Maal jetta Daawit kanaa nama akka kanaa jedhe mootummaa keessa jira taanaan duu qabaa jedhe. Inni sii jedhe Waaqayyo. You know kanaaf seenaan gaafa barraa'u fitaawii መሆን አለበት jedhamu beektamni madaaluu qaba. 5 miiliyoon hizbi kamoota yoo xiqqaate miiliyoonni 5 kun kufee kuffisaa jira lola waan ta'eef. Ati isa kana barbaadde? Otuu kun hin jiru ta'eeti amma mootummichumti kan meeshaa waraanaa barbaadeef iyyuu
Uummatichi kufaa miti. Kuffisee tammaatee nam meeshaatti fe'ee bar. Fayyaa ta'e maaliifi barreessaa kanaan maaliifi morman siin jedhee lakkoofsa warra kan koo dhume dubbate malee lakkoofsa warri kan koo fixe hin dubbanne. Jaallataa mootichaa ture Dark Mark suni jaallataa mootichaa ture. Qaawwa isaa dubbachuu hin barbaanne. Isa inni Oromootti duguuggaan Oromoo irratti gaggeesse garuu akka cimnaatti lafa kaa'eef. Numoo maal beeknaa ciminni uummata Oromoo warra tuulamaadha. Parsantii mooticha sanaadha. Dachaa 10 ol caala. Caalame? Caala. Akka inni caalu maaliin lafa keenya uummata ganda tuulamaa takkicha sulultaa qafi qofatti inni meeshaan waraanaa baaruda barmeela baay'eedhaatii fi rasaasa miiliyoonii takkatu na barbaachisa kan inni jedhe. Uummanni kun gaachanaaf offaadhaatiin ungulaaleera jechuudha. Ungulaaleme. Inni garuu kan inni barreessan chaalenjii isa godhee fi ispeesifikii lakkoofsaan kaa'e erga ta'e garra kana. Erga dhugaa maaliifin seenaa Itoophiyaanonni barreessan baay'ee isaa hin amanuun. Hin fudhadhusi ofuma akka iskiriiptiin ilaala malee. Sababiin isaa wanti lafa jiru biraa waan isaan viijuwaal godhe sitti agarsiisa waan biraadha. Kun immoo tokkoffaa hanqina barreessitoota keenyaa miti. Deebii laachuutu itti baay'ateefidha. Isamee mooraalii hidhachiisu, onnachiisu. Ameerikaan amma doolaara biliyoona meeqa maddabdee ramaddeetu Hooliwudii hojjechiisti. Bara waraana addunyaa jalqabaas lammaffaas miidhamteetti Ameerikaan. Kanaan duras miidhamaa turan. Garuu Ameerikaa gireet, Ameerikaan jabduudha, Ameerikaan guddoodha. Mootiin dhufaa darbaa Ameerikaas gireet jedhee sitti lallaba. Dhalataan ammatti lafa argitu hundi isaa Ameerikaa jechuun akkasi. Addunyaarra namni ishee caalu hin jiru. Dhugaan jiru garuu akkas hin turre. Uummata kana keessatti barreeffamaan, iskiriiptiidhaan, waan hundaa, viidiyoodhaan, waan hundaa, hundaanitu hojjetanii keessa galchan. Miidhama isaanii eessattuu hin dubbatan isaan jira. Maaliif barreessaan Oromoo kanan godhuu? Maaliifi ammanii Oromooyaan guddoodha isa jedhan deebii hin barbaadu an guddoodha miti. Lafti Oromoo bal'aa miti. Hojii barbaada. Hojii barbaada. Maaliif kuni hin ta'u si dabalatee barreessitoota jiran hundinuu kanarratti maaliif hin hojjetanii maaliif ta'uu dadhabee maaliif deebii laattuudha amman. Waan lama siinaa jedhu. Darkuwee kana barreeffama isaanii namana. Kanaatiif anis immoo hiikkataa fuudhina dhukkubaa keessa kan sababi maaliif amanta'e. Inni waaqeffataadhaatii fi akka abbaatti namicha sana haa ilaalu iyyuu malee taati balatee takkaan yookaan baaqee takkaan dhugaa Oromoo takka akka dhaadhannoo abbaa isaatii godhee lafa kaa'eera. Ani immoo gootummaa Oromoo achitti kophaattan beeka. Uummanni kun uummata offaa baatee kilaashii sodaachisuudha. Kana maaliin hin beeka? Kadhaa Faransaayif Ingilizii deemuu isaan hin beeka. Kadhachuu eenyu sodaate? Oromoo sodaate. Isa kana eenyutu beeka beektaa? Ani beeka. Utuu hin danda'a ofii isaatii ta'e kadhaa malee humna isaatiin ilaala. Uummanni miiliyoonii 5 kun dhuguma dhumanii? Eeyyee dhumaniiru. Hin kuffisne akka daaraa lafatti isaan naqan. Barreessuu qabaadha mani gaaffii gosa galee. Naagal. Barreessuu qaba. Eeggees 10tu dhume ta'eeti inni 10 dhume kuni rafeema dhume minikaa. Lola irratti. Loltuun immoo kufeema kuffisa. Sirriidhuma. Kanaaf seenaan gaafa barraa'uuf fitaawii moon allabbate. Wal madaalaa ta'uu qabaadha jechi keessa. Sirriima jedhe. Uummanni amma kana barreessaa jiru immoo uummata waanjoo garbummaa baatee bilisummaa dheebotee jiraachaa jirudha. Kana maaliifan siin jedhaa? Qaamni bilisuun waa'ee bilisummaa haa ta'e utuu ittiin hin jedhin haa ta'a. Bilisoomtee argiteetta yoo naan jettee ofiin argine yoo ta'e kan bilisoome argina. Yeroo sana mootiveeshiniidhaatiif osoo hin taane dhugaan jiru hundumtuuyyuu itti mul'ata. Yeroo ammaa kanam konkolaataa qabatee deemanii Oromootu waan akka raabaaburii waan akka VAT kana qabatee mastaawotiin isaa banaatee afaan Oromoo haasaa yoo ta'e makiinaadhaan makiinaa rukutuu yaada abishaan kun na'ee ittiin fakkaatu jechuudha. Kana jechuun sila waasiin jedhe bilisummaa raabaaburii yookaan maanni konkolaatota sakada VAT miti siin jedhe kan achumatti naa qabiidhiise. Wanta amma jette kana bira akkamittiin deemnee geenyare itati jettu anumaafatiyyuu akkuma amma jirru kanatti yookaan walii galla yookaan akka walii hin galle irratti walii gallee gargar galla.
malee utuu gargar hin galin yookaan utuu waliin galin hin hafu. Gargar galleef walii galleef irratti walii galleetu. Bakka kana hin geenye. Dhaloonni kunoo sadii taanee jira. Tokko new generation ofiin jedhan dhaloota haaraadhaa. Ani immoo bakka amma jiru kanatti dhaloota haaraa irraati steeppi tokko hin deeme. Ani dhaloota ijibbaataati lubbuun kiyya nama raru saba kanaaf hin jedhe. Ani dhaloota ijibbaataati. Dhaloonni ijibbaataa kun dhimma sabaatii fi abbaafuu haadhaafuu obboleessaafuu hiluu dhiisuu danda'a. Dhaloonni ijibbaataa kun yeroo kana akka miree bare kamtu kan kooti kamtu kan koo miti. Maaliin hatame maaliin of harkaatii qaba. Dhugaan koo maal ture maaltu jira maaltus ta'uu qaba. Beeka dhaloonni kun. Garuu wanta kana approve gochuun gatii lubbuu gaafata. Barreessuun gatii lubbuu gaafata. Lakki barreessiteen dubbisan taanaan maal goota. Sila waa jette dhaloonni kun barateera maal barate kan baargama kanaatiif amma ilaalle promooshinii ma tokko yooti bareechitee hojjetteedhaatiif. Abashaan tokkos beekamtii kan qabus fideedhuma yookaan kan fudhata beektaa kan abashaa sana fudhata. Sababanni baay'ee bareetuun biti. Bitamaadha sammuunsaa garboomaadha. Ayyee baay'ee natti toleera. Injiinar aartist barreessaa daayirektara fiilmii kan ta'e jedhee jalqabe Daani'eel Gammadaa Oljirraa Labu. Faaroo jalduu Leencoo. Baay'ee gammadee attam jirtu jedha macaafni lammataa kun. Attam jirtu. Nagaa attam jirtu erga akkasittiin jira deebii qabachuudha kun. Yaa uummata qulqulluu akka garaa rabbii kana akkam jiru. Baay'een jaalladhe dhugaa rabbii dubbachuuf taanani yaa uummata qulqulluu akka garaa rabbii kana akkam jirtu. Nagaan hunda dursa yaa nama barruu kana harkarraa qabdu akkam jirta. Qeema nama hundumaa jirta jechuudha. Nama hundumaa. Akkam jirtaa keessa akkanattiin jiraa jira. Akkanatti jiraa jira. Deebii qaba. Amma iimeelii kiyya irratti naa deebisu. Attam jirtaa alaan dubbiseen keessaan gargar naa ta'e. Naa ta'e akkasittiin jira. Akkasittan jiraa. Amma kanaafi jildiin lammaffaasaa irreecha irratti ba'a. Jildiimti tokkoffaamti kunuu hin xumuram. Irreechumaaf hin kaa'ee jira. Walitti qabe. Lammaffaanis tokkoffaanis ol qabatanii irreecha irratti argamu. Irreecha irratti ba'u. Amma kuni irreecha jiwwaa wal qabatu sabi guyyaa sana dhufu publikii ba'a waan ta'eef fudhachuu qaba bituu qaba. Inni kun Oromoo dubbisa. Attam jirtu dheema Oromoo dubbisa. Anis natti toleera baay'ee akkam jirtu yaa uummata Oromoo jedha. Attam jirtu. Kanaafi guyyaa irreechaa irratti namni hundinuu fudhachuu qaba. Nama guyyaa sanaa rabbi nu haa godhu namni hundumtuu fudhachuu qaba. Fudhachuu qaba. Aartistiin Daaniimmee yeroo hundumaa miidiyaa kam irratti yaazoo kabbadaa. Yaazoo kabbabaa hordofaa jechuun. Xiqqoo zeeqa tokko irratti maal? Yaazoo kabbabaa hordofaa jechuun namni guutuun hin jiru lafa kanatti. Yaazoo kabbabaa hordofaa jechuun garuu midhaan Oromoof bishaan Oromooti. Nama gara laafessa miti barnamichi. Gara jabeessas miti. Nama akkamitti anaaf akka ofii kooti. Nama moo ani dhugaasaa ani beeku. Yeroo hundumaa jireenyi isaa waa'ee uummata Oromoo yaadaa oolu. Xinneenyi keessan dhibu. Guddummaan keessan dinqu. Dhabiisi keessan sin jibbisiisu. Qabaachuun keessi moo waa isan jechisiisu. Oromummaan kee garuu sirratti ajjeessa. Asirratti hin duutuuni tola sirratti du'a. Barnootaan nama gaadha. Seenaadhaan immoo nama quubsaadha. As biiroo barnoota Oromiyaa dhufeetu bar takka jedhama. Nan qoradhaan bar tokko biiroo barnoota Oromiyaa dhufee warra Walloon dhufeetu maaloo namuma lamaan tokko barnoota nu ergaa nuuf barsiisan jennaan deemaa jedhanii ari'an biiroo barnootaa keessa waggaa dheeraa dura. Boorsaa isaas achumatti dhiisee waan qabu hundumaa achumatti dhiisee Wallootti sokke. Tola barsiisa. Baay'een jaalladha maaliif yeroo hundumaa yeroo itti dubbattu nan dhaga'a. Waa'ee jaala kanaas baay'ee nan dhaga'a garuu darbee immoo miidiyaa irratti gaafa lama sadii haasoftee Yaazoodha. Yaazoo kabbabaa hordofa. Yaazoo kabbabaa hordofa. Baay'een arguu barbaada. Personally arguun barbaada. Hojiinis haasa'uu nan barbaada. Maali? Asamma jalqaba maal goote beektaa? Miillan soqoksine gafuudhi kitaabata. Asiin moo dibaa harkise. Asiin siifantu jira. Asiin shira jira. Inni dhumaa ilmi isaa inni gara dhumaa kun immoo ijibbaata jira. Baay'een jaalladha akka jaalladhutti naayimi gaafa miidiyaa kana sargu nagaa baay'een jaalladha. Sababumati dubbatu tokkoffaa waan sirraa jaalladhu beekamtii laachuutti nana manaani. Beekamaadha. Beekamtii laachuu jechuun recognize gochuu abaluu akkasii abaluu jechuutti nana mana. Barreessitoonni keessummoonni koo dhuftan hundi keessan nama tokko fidaa kottaa nama encourage gootan nama ol kakaastan fidaa kottaa akkasii harka duwwaatti hin dhufiina. Baay'ee galatoomi baay'ee kabaja guddaa argadhu. Odeessaan immoo akkas jedha kaayee fulbaana kanatti fuudhamoo daaniin jedhamu maali?
nan dhashan jedhe yoo fuudhanii ija ofii ijaan arguu hin jenne fulbaana 15 hin fuudhan. Fulbaana 15 fuuta. Yeroo qophiin kun darbuu irratti wal argina. Sagantaa kana irratti riilii keessummaa koo taatee waa'ee quuqama qabduu sagantaa biraadhaan walitti deebina. Haala yerootu nu daangeesse har'a faaya aadaa wallootiin hin dhufe akka sitti toleessa abdii guutuun qaba. Baay'ee kabaja guddaa argadhu yeroo kenna laattee dhuftee sitti yaada si keessa jiru deebii laachuudhaaf eeyyamaa ta'uu keetiif. Horaa bula galatooma fayyaa ta'a. Galatoomii baay'ee. Yooyyaa akkam jirtu erga jennee kun akkasitti jirra innee sagantaa keenya xumurreerra. Sagantaan keenya kana fakkaata. Yeroo bira yeroo ittaanu keessummaa haaraa, keessummaa jabaa, nama bira hayyuu biraa wajjin amma wal arginutti. Sagantaa kana hordofuun dhiisinaa. Warri biyya ala biyya keessa jirtan immoo sagantaa kana YouTube irratti hordofaa, share, post, like godhaa, comment godhaa, yaada qabdan naa barreessaa, emailiin koo jira, lakkoofsa bilbilaa koo jira, naa barreessuun dagatinaa horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a. Yooyyaa akkam jirtu biyya ala biyya keessa teessanii kan miidiyaa kamiin sooshaal miidiyaa kamirratti kan sagantaa kana hirmaattan kun qophii mo'aa showuti. Qopheessaan qophii mo'aa show immoo ani Yisaaq Gaaluun jedhama. Sagantaa kana irratti ispoonsar gochuudhaan dhaabbilee keessan oomisha keessan akka beeksifattan warri mana barnootaa qabdan dhaabbilee fayyaa warri qabdan dhaabbinni baankiinii fi miti mootummaa warri hojjettan hundi keessan sagantaa hawwataaf bareedaa kana irratti oomisha keessan daldala keessan akka beeksifattanii nu waliin hojjettaniifan isin affeeruudhaaf dhufe kun qophii mo'aa showuti. Qophii mo'aa show yeroo gabaabaa gidduutti beekamtii fudhatama guddaa hawaasa keessatti sagantaa argate waan ta'eef isin hundumti keessan akka irratti hirmaattanii ispoonsara gootanii dhaabbata keenya kana wajjin hojjettaniifan affeerraa isinii dhiyeessa kun qophii mo'aa show.